Nagaan isiniif haa baay'atu dhaggeeffattoota Obdii Miidiyaa akkam jirtu? Ani maqaan koo Amalee Waggaariin jedhama. Kan ani hojjedhu diraamaadha. Diraamaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Mata dureen diraamaa kanaa obsanii guyyaa Waaqayyoo eeguu kan jedhudha. Diraamaa kana kutaa tokkoffaasaa guyyaa irraa isin biraan geenya. Kutaa lammaffaasaa akkasuma kan hafee jirus itti fufna jechuudha. Diraamaa kana yoo jaallattan akka keessan illee nu jajjabeessitan abdii qabna. Kanaaf asumaan gara diraamaa kanaatti isin dabarsina. Turtii gaarii. Hey obbolee, haay akkam? Nagaan siif haa ta'u. Siifis nagaan haa ta'u akkam? Naguma akkam? Maali? Kophaa deemta? Eeyyeen kophaan deema. Naguma akkam? Nagaa galata Waaqayyo maal beektamoo? Maali ol barre maal ta'a? Jechuun rakkoon qabu namni ol baruunis waanuma jiru. Mee buna shaayii jechaa mee haasofnu mee xiqqoo waa'ee si taphachiisu barbaade. Yeroo hundumaa karaa kanarra hoggaa deemtu sin arga garuu taa'ee sitti haasa'uudhaaf haalli naan mijanne. Okay. Maal naguma na barbaaddee turte? Naguma. Tole ishee. Tole. Maarree maaliif na barbaadde naguma miti? Nagaa kootii galata Waaqayyoo kam. Yeroon taa'ee si ilaalu yaadni kee baay'ee namatti tola. Kophaa kee deemtaa. Baay'ee harkisoo garaa garaa kana keessa sin jirtu. Naguma keeti anis immoo wayiifasii barbaade. Maalinni immoo na barbaaddu? Jechuun waanuma jiru akka hiriyyaan qabdaa? Hiriyyaallee hin jalqabne garuu kaayyoo kootu kaayyoo barumsaati waan ta'eefu si'ana waan akkanaa keessa seenullee hin barbaanne. Maal rakkoo qabaree barnootas ta'u ni barattaa maali daangaa maalii qaba barnoonni? Anis hin barsiisa waan tokko rakkoon hin jiru yoo waan biraatti qabamtee hin jiraan. Lakki. Gonkumaa waa lama qabachuun hin barbaadu. Dura kaayyoo koo fiixaan baaseen isatti deebi'a. Homaa rakkoon hin jiru jedhan illee sin gargaara. Kallattii hundumaan si bukkeen dhaabadha. Rakkoon hin jiru miidhama hin qabu. Waanuma fedheef iyyuu mee irratti kadhadheetan sitti hima. Irratti kadheen sitti hima malee akkasitti murteessuu hin danda'u. Tole rakkoon hin qabu. Irrumattuu kadhadhuu natti mi'aanis namuma Waaqayyooti. Waan hundumaaf Waaqayyoon kadhachuu ni barbaachisa. Irratti kadhadhu. Inni immoo waan hundumaa caala miti tole eebbifami. Fayyuma maali hin badde maali naguma akkam waliin arginuure? Lakki obsa maal ol arguu barbaachisa jetteeti. Maali mee akkam yeroo darbee sittaasee sana mee akkam irratti Waaqayyoon kadhattee akkam yaadni kee waanuma maal sitti dhaga'ama? Anaa sitti himuuf jedhu naaf dawwalta. Maali mee akkam? Dhugaa dubbachuudhaaf beektaa kadhadheetanii in ta'uu naan jedhe sagalee Waaqayyoo natti dubbatee hin beekne karaa namoota kan itti jalqabuuf jettu sana keessa hin jiru jedhee toona dhowwe. Kanaaf yoo Waaqayyoo keessa hin jirre keessa seenuun immoo natti ulfaata. Kanaaf obboleessa koo obsa kaa dhiifama guddaa akkanaa gootu abdiin qaba. Tole gaa erga Waaqayyoo keessa hin jiru jedhee silas maal goona jedhi gaa ishii hin badin waanuma fedheef hin badini. Habeeteen ana turaadha obsa akkam bani mee baarri? Nagaadha akkam siidhaayi? Nagaadha maali silkiin keessin hojjetu? Maal rakkattime?
Maali silkii maaliif hin hojjetu silkiin kee maaf cufaate? Fuulli kee immoo sirrii miti. Maal taate? Mee dubbadhu maal taate? Maa inni silkii cufattee kan teessu fuulli kee sirrii miti. Nama aaree fakkaatta. Maala naara jetteeti tura maala naara jetteeti. Ani waanuma naaru tokkoyyuu maalan qaba jetteeti. Lakki obsa. Sirratti argamaa jira. Baay'ee fuulli kee sirrii miti. Silkii cufattee jirta. Mee maayin ani riyaa kee miti mee naan mari'adhu. Maal rakkadhu? Mee maayin maal rakkoon kee? Akkas fuulli kee gudunfamee hin beeku. Erga jettee immoo tole kaa tura. Ani waa anuma tokkotu gaaffii guddaa natti ta'e. Tole kaa obsa maali inni? Innis asini hiriyoonni koo kan na teellaa dhalatan. Kan qixxee kootii, kan fuulduraa, inni kaan gaa'ila qabatee ijoollee qaba, inni kaan hiriyaa qaba, inni kaan fuudhatti deemaa jira, inni kaan fuudhee mushurraa. Ani maali? Gaa'ilaaf dubara tokko yoon gaafadhe isheen kaan waaqanna dawweetti, isheen kaan abjuu kootu ta'uu dideetti, isheen kaan immoo hiriyaa koo miti ati. Maali? Anaaf waaqayyoo lafa kanarratti hiriyaadhuma dubaraa tokko naaf taatu dhabee waaqayyoo wajoon ganamaa galgala isa waaqessu wajoon ganamaa galgala yaadni koosa duukaa deemu hiriyaa tokkitti dubara tokkitti dhabee waaqayyoo annaaf kennu. Akkasiin jedhamu kaa obsa. Obsa akkasiin jedhamu mee obsi. Maalan obsa. Ani abdii koo kutadheera. Umurii koo kana keessatti ani gaa'ila dhaabbachuun barbaada. Tura. Ani na agarta. Akka dargaggeessa biraa waan hamaa hojjechuu hin jaalladhu. Gaa'ilaan irratti waan xuraa hojjechuu hin jaalladhu. Qulqullina koo eeggadheen waaqayyoof abboomameen waaqayyoo naaf kenni jedheen harka waaqayyoo eeggataa jira. Haa ta'u malee hangammaatti kanan gaafadhu kaan mala malti kaan sanatti kana jedhu maali waan inni ishee dho'u ani nama saatii miti maaf narraa dho'u waan naman jaalladhu. Kanaaf ani hedduu haareera. Tole gaa obsa kanuma si aarse. Eeyyeenoo kanumatu na aarse. Maarree mee obsiiti guyyaa waaqayyoo eegigaa. Wanti tutturee dhufu koo bareedaadha. Abiraamiyyuu kakuu waggaa 25 baateetuma taa'ee waggaa 100ffaa isaatti ilmoo godhatee miti. Otoo ilmoon godhatee waggaa 100 amma umuriin kee meeqa? Kanaaf iyyuu obsiiti waaqayyoon eeggadhu mee hin jarjarini. Hammam obsinaan jettamee tura. Mee hammam obsu? Ati nama waggaa meeqan si dura amman? Ati gaa'ila qabattee fuudhatti deemaa jirtu. Kanamni baadhee guddiseyyuu hiriyaa godhataniiru. Maal obsinaan jettamee akkam maal godheen obsamma maali anan gaafadhu hundumtuu waan biraan attaasaa anarraa waan yaadan qabu nan jaallatu anaan waan kanaafuu mee akkamitti obsinaan jedhe obsi ammas obsiiti waaqayyoon obsi eeggadhu namni waaqayyoon obsi eeggatu yoomiyyuu taanaan hin qaana'uun salphatu mirgisee dhufa. Mirgisee bareedee tottolee miidhagee dhufaati. Obsaa koo tolee obsi. Homaa miti kanaaf immoo yaaduun sirra hin jiru. Maali? Kanaaf immoo dhiphachuun sirra hin jiru. Yoo itti dhiphatan yoo itti yaadan baay'ee wantichi milkaa'uu dhiisuu danda'a. Ati kanarraa yaada kee kaasee yaada kee waaqayyo irra kaayiti. Deemi dhiisi waa'ee kana waaqayyotti dabarsii kenna. Mee waaqayyoon takka barbaade naa godhu garuu ani baay'ee natti dhaga'ame tura dhugaa dubbachuudha. Homaa miti. Obsi mee kaa'imee gara manaa deemnellee waa qursii barbaaddanna. Lakki mee xiqqoo isheen ciisa jedhi nagaatti oole. Obsiinaan jedha. Ofii isaatiif hiriyaa qaba. Maali? Hiriyootuma koo keessa deemuun na jibbisiise. Maal namarraa adda baheen uumameen akkumattan hiriyaa tokko dhabeen. Hamma sagalee waaqayyoo keessatti caafamee jira. Amantiidhaan waanumti isin gootan isiniif ta'a jire. Namni amantii amma ija sanaaf icaa qabu.
tulluu kanaan qilxuu kanaan buqqa'ii bishaan sana keessa dhaabbadhu yoo jedhe innis hin buqqaa jedhamee caafamee jira miti. Amma ka'een amantiidhaan waan murteessaa. Innis qatti jedhee waldaa dhaqa. Qatti jedhee waldaa dhaqeen mana waaqayyoo keessatti waan hundumtuun argama. Mana waaqayyoo keessa maaltu dhibame? Egaa bakkee irra barbaadee dhabeera. Mana waaqayyoo keessa wanti dhibame hin jiru. Qatti jedhee waldaa dhaqeen amantiidhumaan. Qatti dhaqee tarapheessaa qullaa irran ta'a. Dubaruma dhuftee na bukkee teessu waaqayyoo akka inni kan koo godhu barbaada. Dubartuu hima dhuftee na bukkee teessu waaqayyoo gaa'ilaaf akka naa kennu waaqayyoos gochuu qabaa. Anis immoo nama dhuftee na bira teessu kan amantiidhaan jaallachuun qabaa. Hamma murteesseen bulaa borganama qaxxiree waldaadha. Kana booda dubartii sin gaafadhu. Qaxxireen cheerchii dhaqaa cheerchii keessaa kan dhuftee na bira teessu haadha manaa naa ta'uu qabdi. Kun amantiidha. Amantiidha. Namni amantii qabu waan guddaa hojjechuu danda'an ta'e eeyyeen waaqayyoottis amantii koo kana laaltee cheerchii keessatti dubartii akkam akka bareeddu fiddee na bukkee kaa'uu kan gaa'ilaaf naa taatu naaf laachuu akkati qabdu amantiin si kadheeraa naaf ta'eera bakka xumureera. Amantiin amantiidha waan ta'eef. Maali cheerchii adeemnu ka? Anillee qophaa'een jira. Seeni mee turoon seen qophaa'an jira. Arrabnoo namatti tola fuulli keetu baay'ee ifa'ee akkas malee obsa. Yoo akkas ta'e malee gaddanii mimmiicciiramanii maal ta'een ta'u. Obsaniitu gammachuudhumaan utuma gadda qabdaniituma aarii qabdanii otuma dhiphattaniitu gammadaa jedhee caafamee jira waan ta'eef waanuma argitetti dhiphachuun qaba namatti tola. Eeyyeen namatti tola turaarra waa tokko murteeffadhe. Maal murteeffatte moomee obsa. Amantiidhumaanan cheerchii keessan naqee ta'a dubara dhuftee na bukkee teessu gaa'ilaaf akka waan naa kennu murteesseen amantiin kadhadhee bulee amantiidhaan murteesseera. Akkam amma immoo jettee cheerchii keessa dubartii barbaada deemta? Ara achumatti narraa dhaabii tura. Waan sammuu na tuqunatti hin dubbatin. Ani amantiidhaan murteesseera xumureera. Akkasi garuu waaqajjiin walitti hin bu'in gaarummaan qabu mana amantaa keessa dubartii barbaadaaf deemu otoo hin taane fayyinaaf deemu. Siin jedhee barachitti narraa dhaabii yookiin narraa deemu tole ishiriiseera. Mee tole haa deemu. Waanumaan godhuun ilaala akkasumatti. Okay tole rakkoon hin jiru. Haa deemnu tole. Kana durayyuu yaaduman qilleensarra deemaa ilaa amantii jechuun kana. Kana yaadeen olitti bareedduu akkamii kan danda'anii ija keessan ilaalle fidee na bukkee kaa'e waan kan kooti jechuudha kun. Yoomummoo saatichi ga'ee immoo ka'ee gadi ba'ee gaafadha. Uffe saatichi hin xumurama. Kan lallaban fixu kan faarfatu faarfateen fixu. Ani qalbiin koo ishee irratti na cabe yoom sagantaan kun xumurameen gadi ba'ee gaafadhame maallaan jetti. Lala garuu maallaan jetti amantiidha. Amaneera kan kooti. Ani da'uun jaalala fangaa dhayitee utuu hin taane ati kan kootiin jedhaan ittuma baaseen amantiidha waan ta'eef ati kan kootii waaqatu sinnaaf kenneen jedha. Saatichi immoo hin xumuramu. Saatichi immoo yoom ga'a saatichumtu. Sifa baay'atu mee akkam nagaa keeti? Nagumaa Meerii mee akkam? Nagumaa? Nagaa siifaa ta'u. Fayyaa keeti? Obsaan jedhama. Maal seeti? Amantiidhumaan waa kadhadhee ka'ee manaa beektaa? Tole maal kadhatte immoo? Amantumaan waaqayyoon kadhadhee ka'ee
dudduuba yeruma dhuftee na bukkee teessu waaqayyo akka gaa'elaan naa kennu amantiin kaddeen ka'ee atis immoo akka tasaa baay'ee waan ani itti gammade dhuftee na bira teessee yeroo baay'ee sin arga waldaa kana keessatti garuu sitti taasee hin beeku amantiin immoo siin immoo fidee na bira kaa'e kanaaf iyyuu ati waaqayyo siin naaf kenneera jechuudha. Waaqayyo siin naaf kenneera ati haadha manaa koo taata ani immoo abbaa manaa keensita maaliif kun amantiidha amantiin an kadhadhee ka'ee waaqayyo si raawwateera waan ta'eef nama tokko ittiin mari'achuun sin barbaachisu maaliif xarapheessaa qullaarra deemee dhaqeen ta'a dubartiin na bira dhuftee teesse kan kooti jennee waaqayyo waadaa walii galleera waan ta'eef ati kan kooti ani immoo kan keeti kanaaf iyyuu mee maal jetta? Obboleessa koraajuma dubbatta amantii kanaa qabda turte eeyyeen amantii akkanaan qaba baay'ee namatti tola kanaaf iyyuu waan hundumaatu sammuu kootii yaada kootii mari'adheen torban dhufee sitti maali sila waaqayyo siinaa kenne maaliif maree maal barbaachisa lakki waanuma fedheef iyyuu maree barbaachisa ati murteeffattee anis immoo nan murteessa kanaaf iyyuu